عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هرتوتا كينيون دي كيسان وبغنا غنو جراتن فياق أبداني جروف جريني كيسان هالك الإنسان والفكات سنين جرا كبجمتوتا هرتوتا كينيا بكا جرتن تنجيني ربي سنين فهبايا تسنين جرا غويا هرا فيديو أجاباتو قبط سنين أوف ديما إن شاء الله يتشالا أنا وجين تراهن قرما ما لو جتن كبجمتوتا هرتوتا كينيا منك يديم ورا ديما يتشالا حتى يو كجارتين hajjiitifi magartuunillee waan ajjeftuu achi deemuu deema sababni isaan kun nagaan jiraachuun qaban mana kiyya keessa taa'anii akkasitti naqoosan jechaadha. Yeroo dhibbaa olitti bilbilee magartuu jechaadha. Yeroo dhibbaa olitti bilbilee telefoona na jalaan kaastu ajaa'iba dhugaa rabbii telefoona jalaan kaastu qulfii manaallee jijjiiratanii jiran ka alaa jijjiiranii ka jidduu keessaa jijjiiranii ka kutaa hirribaa jijjiiranii ka jidduu gara kutaa hirribaa deemu jijjiiranii kayo alarraa seenee kutaa gara naatiin gara duwaanaatti seenamu guutuu harka isaanii jijjiiramee jira jechaadha. Qulfiin tokkochi dura jiru injiru jechaadha guutuutti jijjiiramee jira jechaadha qulfii qalbii garaa keessa jechaadha. Kanaaf dheengaddamu ittiin tun mana kanatti waan isin goote argitanii jirtan jechaadha. Awwaamee jennaan antumuuf waawaamu waan biraatiif waawaamu nama sharrii waan qabduuf jechaadha na bira raasaa kaa'atteet asitti natumanii jiran jechaadha akkuma gartan. Sande jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya ammoo namoonni hedduun mana dhaqanii maaliidhaa si ajjeesanii ima dhaqaadha. Amma dhaquudhaaf deema jechaadha. Amma kunoo atillee magartuu viidiyoo kana yoo ilaalte amma viidiyoo kana akkuma agarteen daqiiqaa muraasa booda amma jira jechaadha. Wannummaan galte sun haa galtu, wannummaan dhufte sun haa dhuftu. Amma booda mana kiyya manaana ari'attanii atis jaartiin hajjiitimoo jaartii maalii tajedhaniin sun jechaadha. Nagahaan mana kiyya keessa hin jiraattan sun sani kana liqimsa kana nyaadha kana dhuga wanni isin beeku qabdanillee kana jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya mana deemuudhaaf deema jechaadha walumaa galatti maaliif ijoolleen tuni roorroo madaangaa hin qabne kana antola ooluuf yaani isii galatallee maal irraa argadhaa miti nama jazbaa irraa galata argatanii yaani nama horii irraa galatan argatanii ani haa ta'u jedhee fuudhee qulfii kiyya kenneefi qulfii mana kiyyaa jijjiirattee amma telefoona jalaan kaastu maalii hin jettu mana fudhattanii yaani zana amma booda mana san keessa nagaan jiraattan halkanii guyyaa yoo mana sani gale anillee ni gala yoo mana sanitti illee hin galle halkanii guyyaa balaa isinitti buusaa jiraattan malee nagaan mana san keessa jiraattan kun kana nyaadhaa dhuga kana nyaadhaa itti dhugaa isinin jedha. Akkasi kabajamtoota hordoftoota keenya isinis ammoo kalee naa bilbilaa turte waan isin irraa barbaaddu hin beeku naa bilbilaa turte anjalaallee hin kaasne waan isin feetullee hin beeku miiseejiin na barreessitee jirtillee waan isin barreessite sun hin jiru sun amma uummata kana jedheen himu hin jiru sun abadan aabidiina hin jiru fedhan akka fedhan isin godhan fedhan isin rarraasan fedhan qilee seentan fedhan waan feetan taatan hin jiru jechaadha. Magartuu hin jiru jechaadha. Mee jaartiin maan hajjiisuun si haa baastu. Amma garuu akkuma jalqaba irratti dubbadhe dhufuudhaaf deema. Amma daqiiqaa muraasa booda ni dhufa. Yeroo dhufu san qophaa'ii ofii na eeggadhu. Qophaa'ii na eeggadhu. Manaa baatee hin fiigin, hin badin. Ati yaada kophaa kan keenya jagnoomtu yoo jaartii hajjiitii moo bada maali jedhanii harsama sana yoo jala oofte san malee jechaadha hatittiisan. Osoo nama hattittiidha dhugaa dubbachuuf jaartiin hajjiisuun osoo hattuu ta'uu dhaabattee nama nagaa taate litmaa ofirraa baasteetu waan nagaa hin deemti jechaadha. Namni hunduu ni beekacha bakka isiin hattuu akka taate namni hunduu yoo fuula mulqatte nama hattuu nama bakka hin taane ho'i akka taate waan beekaniif jechaadha uffattee nama nagaa fakkaachuuf akkas taate jechaadha. Kanaaf an dhufuuf deema qophaa'ii isin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya yoo waan wama fedhanillee jaartii hajjiitii fi magartuu waan na godhan taate dhaqee dhaquuf deema maaliif akka dhaquuf deemullee ni argitanii yoo magartuu argadhe ammoo magartuu duutuu jirtuu isii osoo hin ta'in duutuu isii mana sanii gabbaasa jechaadha. Jirtuu mana sanii gabbaate jechaan magartuun eebba qabdi jechaadha. Jirtuu yaanii nagamaan bakka magartuu deemi jedhee yoo nagamaan geggeesse qulfii qofa irraa fudhadhee nagaan geggeesse du'aayii qabdi jechaadha. Dhaqee magartuu jirtuu isii osoo hin taane duutuu isii mana sanii baasa viidiyoo kana yoo laalte hajji mucayyoon donqoroon sun jaartii tanteeti
atillee yoo dinqoorollee taate jaartii tantee tanarratti abbaan manaa sima. Haga feete gowwaallee haa taatu, haga feete isiinillee haa simu, haga feete isiinillee sodaadhu abbaan manaa sima. Jidduu abdiitiif jidduu magartuu hin seenini jedhiiti akka gaafa abbaan sabboontuu haadha sabboontuu tume sanitti narraa qabe. Amma dhafuuf deema jaartii tantee san narraa qabe. Viidiyoon kun si'iif narraa qabe. Ka ittaan ammoo isima mataa isiitiif dhaamsa qaba jechaadha. Jidduu tiyyaa fi jirtuu magartuu hin deemin. Ammaaliif jidduu tiyyaa fi jidduu magartuu hin deemin wanni ansiin jedhuuf atiin tun jaartii namaati. Si dha'uuf natti hin tolu. Natti hin mijjaa'u. Jaartii namaa akkamitti dhayan. Si dhoomnaan jaartii namaa baluu jiran. Innillee as garagalee gara birrii namarraa baasuun barbaada jechaadha. Kanaafuu. Jidduu tiyyaaf jidduu magartuutii bayi. Magartuu yoo fedhe ni fuudha, yoo fedhe ni ari'a, yoo fedhe waan fedhe godha, wannis ilaallatu hin jirtu. Obboleettii tanteetii miti waliin hin dhalan hin kijibda. Obboleettii tiyyaa qabaa xaarii. Eenyu walii obboleeyyansi godhe? Hattu. Atuu jaarsa namaa hattee mana namaatitti galtee mana namaatiin mana kiyya, jaarsa namaatiin jaarsa kiyya, uffata namaatiin uffata kiyya jettee mi'atu. Kana caala salphinni eessa jira? Kana caala hanni eessa jira jedhee? Akkasiiti jidduu tiyyaaf ta'isiitii bahe. Hadha laal ana siin durallee si obsaa ture na tumaa turte. Amma si dhufaa jira. Amma dhufaa fi jira magartuudha jechaadha. Kanaaf viidiyoo kana wanni waraabeef akeekkachiisni guddaan tokkoffaan magartuu manan na eegidha. Jirtuu teessin baasu duutuu san teessi baasa ija uummataa afutti. Taa'ee na eegi takka jedha akka durii wanni ati naggootee na si sodaataa ture sun guutuun hin jiru. Mana san keessa nagaan hin jiraattan abadan abidiina jedhee jira waada. Sun sanii ka ittaanu jaartii hajjiitii jidduu tiyyaaf jidduu magartuutii bayi wanni si naqe hin jiru bayi sin jedha ati jaartii namaati si dha'uun hin taatu harkaan si qabu hin taatu bayi jidduu namaati. Ka ittaanu hajjiidha. Viidiyoo kana akkuma daawwattiin akkuma dura siin jedhe hajjii haadha kunoo amma dhufuuf deema amma daqiiqaa muraasa booda mana kiyya jira jechaadha. Kanaafuu jaartii tantee narraa qabadhu yoo abdiin dhufe jidduu jaraa hin seenin jedhi ani yoo fedhe magartuuni tuma yoo fedhe ni qala yoo fedhe waan fedhe godha yoo fedhe itti araarama yoo fedhe ni fuudha yoo fedhe ni ari maalumas isaan isin naqe isin lamaan maaluman naqeeyyu aslan hajjii ati dhageeffadhu waan feetillee dalagiiti gowwummaa nagana geetti kun hin jiruuti. Jaartii tantee saniin maqaaf jaartii tanteeti silaa barsituu jaartiidha isiin jaarsa amma maqaa hin jijjiiran waan ta'eef maqaa jijjiiruun salphina waan ta'eef hin jijjiirru jaartii tantee san mata maqaaf jaartii tanteetii tagaruu isiin si mo'attu ta kabaja si hin qabne san ta bakka si hin qabne san jechaadha ta oduu namaa malee waan biraatiin hin deemne san nurraa qabi kun waan dhufuuf deemaa isin jedha. Viidiyoo kanallee isin dheeresseera daqiiqaa muraasa yookaan yeroo muraasaan booda mana kiyyatti wal agarraa na wajjin turaa isin jedha yoo kana ajjeesanillee taate waan fedhinillee na godhan taate dhaquudhaaf deema jechaadha waan dhaquuf ammoo achitti waliin ka agarru ta'a jechaadha kana nagaan naa tura.